Ashama akkam jirtu baga nagaan gara YouTube keenya dhuftan. Arras akkuma kanaan dura jedhu channel keenya subscribe godhaan jedha. Arras odeeffannoo isin fayyadan qabadhee dhufeen jira. Mana teessanii hojii galii isiniif argamsiisan qabadhee dhufeen jira. Yookaan mana keenya teenyee hojii hojjannee galii irraa argachuu dandeenyu maashinoota muraasaa waliin wal isin barsiisa. Na waliin yoo turtan irraa barattu jedheen yaada. Arras akkuma yeroo hundaa namoonni yeroo jalqabaaf gara channel keenyaa dhuftan subscribe gochuu hin dagatinaa. Maashina kubbaaya pilaastikaa ashagu. Maashiniin kubbaaya pilaastikaa ashagu kun dirjitoota firii oomisha isaanii pilaastikaan ashaganii gurguraniif kan ooludha. Maashinichis qadaada yookaan qoobii pilaastikaa kubbaaya irratti kan maxxansu yoo ta'u, akkasumas wanti kubbaayicha keessa jiru akka gadi hin dhangalaane kan gochuu danda'udha. Maashinoonni kunneen kubbaaya pilaastikaa baratamanii waliin hanga guddina isaa fi akaakuu kubbaayichaa wajjin mijeessee kan tolchuu danda'udha. Kubbaayichi yoo guddaa ta'es akkuma guddina isaatti adjust gochuudhaan kan ashaguu dandeenyudha. Yoo xiqqaates akkuma xiqqeenya isaatti adjust gochuudhaan kan ashaguu danda'udha. Maashina kana fayyadamuudhaan egaa namoonni yookaan dirjitoonni firii oomisha isaanii pilaastikaan godhanii gurguranii waliin walii galuudhaan isaanirraa orderii yookaan ajaja fudhachuudhaan haala gaarii ta'een ashaguudhaan isaaniif deebisnee dhiyeessuu dandeenya yookaan akka waliigaltee keenyaatti gabaadhaafis dhiyeessuu dandeenya. Kana yeroon jedhu firii oomisha isaanii baay'inaan isaanirraa fuudhuudhaan xixiqqeessinee hojii xixiqqeessanii ashaguu isaa isaaniif hojjechuu dandeenya. Yookaan immoo firii oomisha isaanii sana baay'inaan isaanirraa bituudhaan xixiqqeessinee gabaadhaaf dhiyeessuu dandeenya. Haala sirrii ta'e yookaan akka maanuwaala maashina kanaatiin yoo hojjenne dogoggora tokko malee hojjechuu dandeenya. Kwaalitii gaariidhaan hojjechuu dandeenya. Maashinichis egaa kwaalitii guddaa kan qabudha. Maashinoonni kunneen sa'aatii tokko gidduutti hanga kubbaaya 500 ashaguu kan nu dandeessudha. Baay'ina qofaatu hin ta'in kwaalitii barbaadamuun kwaalitii barbaannuun kan nu ashagsiisuu danda'udha. Namoota yookaan dirjitoota firii oomisha isaanii pilaastikaan godhanii gurguraniif filannoo baay'ee gaarii ta'edha jedhee yaada. Maashinii kana fayyadamuudhaan wantoota akka urgoo, damma, saamunaa dhangala'aa, juusota adda addaa fi kan kana fakkaatan ittiin ashaguu dandeenya. Dirjitoota oomisha akkasii qaban wajjin haasa'uudhaan hojii ashaguu isaa hojjechuu fi dandeenya. Yookaas akkasuma juusota gurguddaa yookaan saamunaa dhangala'aa gurguddaa bituudhaan hanga isaa gadi buusnee ashaguudhaan deebisnee gabaadhaaf dhiyeessuu dandeenya. Maashina kana bituudhaaf giddu galeessaan qarshii hanga 15,000 argachuu dandeessu yookaan 15,000 irraa jalqabee gabaa irraa argachuu dandeessu. Maashina chiipsiitiin hojjetan. Gurgurtaan dinnicha bifa chiipsiitti jijjiiruudhaan yookaan chiipsiitiin godhanii gurguruun hojii bifa salphaatiin hojjetaman keessaa isa tokkodha. Nunis egaa hojii kana mana keenya teenyee jalqabuu dandeenya. Maashiniin arras hin beeksisaa jiru kun maashiniin chiipsiitiin hojjetan kun dinnicha quncisuu irraa jalqabuudhaan bocatti baasee kukkutee iddootti bilcheessanis kan ofirraa qabu waan ta'eef chiipsii kana dinnicha kana xabbasuudhaan ofiisaa kan hojjetudha. Chiipsii karaa irratti yookaan daandii gubbaa irratti gurguruurra mana keenyatti maashina kana bitachuudhaan bifa salphaa ta'een qopheessinee ashagnee gabaaf yoo dhiyeessine baay'ee filatamaadha jedheen yaada. Qophii yookaan sagantoota adda addaa namoonni qopheessan chiipsii baay'inaan dhiyeessuudhaaf maashinii baay'ee filatamaa ta'edha. Maashiniin kun ofiisaa dinnicha quncisuudhaan, bocatti baasuudhaan, kukkutuudhaan, bilcheessuudhaan kan ofiisaa kan xumuruu danda'udha. Manneen bargarii wajjin walii galuudhaan utuu isin
miidhin gatii madaalawaa ta'een hojii keessa seenuu dandeessu yookaan gabaasaa keessa seenuu dandeessu. Maashiniin kun giddu galeessaan qarshii 30,000 irraa kaasuudhaan gabaa irratti argachuu dandeessu. Maashina wayyaa hodhuu. Amma maashinii ani isin beeksisu maashinii wayyaa hodhuudha. Garuu maashina isin kanaan dura beektan irraa kan adda ta'edha. Maashiniin kun maashinii wayyaa hodhuu qofatu hin ta'in dizaayinota adda addaa fudhachuudhaan ofiisaa kan hodhuudha. Isinis dizaayina hojjechuu barbaadan carqii xiqqoo irratti qopheessuudhaan hojii hafee maashinichatu ofiisaa hojjeta. Isin teessanii hordofuu fi yeroo dhumu carqii sana jalaa fuudhuu qofadha. Maashinichi barreeffamootaa fi dizaayinota adda addaa wayyoota, kofiyyootaa fi carqoota adda addaa irratti kan hodhee qopheessuudha. Biyyoota alaatti yookaan biyyoota ambaatti namoonni babbeekamoon maqaa isaanii, loogoo isaanii maashina kana fayyadamuudhaan kofiyyaa irratti, tiishartoota adda addaa irratti hojjechiifatu. Isinis maashina kana fayyadamuudhaan dizaayinota gabaa irratti barbaadamoo ta'an, dizaayinota jaallatamoo ta'an hojjechuudhaan tiishartii kwaalitii gaarii qabu irratti tolchuudhaan gabaadhaaf dhiyeessanii gurguruu dandeessu. Gatiin maashina kanaa giddu galeessaan qarshii 20,000 hanga 70,000tti gabaarraa argachuu dandeessu. Maashina midhaan daakuu. Maashina kana mana baaburaa xinnoo jechuu dandeenya. Maaliif midhaan manatti namoota qopheessaniif yookaan wantoota mana keessatti qophaa'an kanneen akka barbarree, shiroo, baaltinnaa adda addaaf maashina baay'ee barbaachisaa ta'edha. Maashinni kun egaa daakuu hanga barbaannetti ittiin bulleessuu dandeenya, sirriitti kan bulleessuu danda'udha. Yeroon akkas jedhu maashinicha jijjiiruudhaan hanga bulleessuu barbaannutti gadi buusnes ol kaasnes adjust godhachuu dandeenya. Maashinni kun kan ittiin jijjiiran kan ofirraa qabu bulleessuu yoo barbaanne yookaan immoo qola irraa baasuu yoo barbaanne qola kan ittiin irraa baasuu dandeenyu maashina baay'ee gaarii ta'edha. Mana ofiitti yookaan mana isaanii keessa taa'anii baaltinnaa adda addaa qopheessuudhaan namoota gurguraniif filannoo baay'ee gaarii ta'edha. Bifa salphaa ta'een iddoodhaa iddootti waan socho'uu danda'uudhaa fi ulfaatinni isaa baay'ee salphaa waan ta'eef iddoo adda addaa fuudhanii geessuudhaan iddoo iddootti sochoosuudhaan bifa salphaa ta'een ittiin qopheeffachuu dandeenya yookaan baachuudhaaf salphaa waan ta'eef yookaan barandaara keenyee bakkee gadi baasnee hojjechuu dandeenya. Al takkaa ol gashinee mana keessatti hojjechuu dandeenya. Iddoodhaa iddootti salphaatti socho'uu danda'a. Manni baaburaa yookaan manni oofcoonni jennu suni cinqii gurguddaa qaba egaa. Namoonni deemtanii midhaan adda addaa daaktan arguu dandeessu. Cinqii sanarraatii isin baraaruu danda'a maashinni kuni. Wantoota akka qimamii, barbarree, shiroo bifa salphaa ta'een manatti qopheessuu waan danda'uuf salphaatti maashina kana bitachuudhaan mana keessan teessanii wantoota adda addaa qopheessuudhaan gabaadhaaf dhiyeessuu dandeessu. Maashinni kun egaa elektirikaan kan hojjetu yoo ta'u gatiin isaa qarshii 15,000 irraa jalqabuudhaan jira gabaa irratti argachuu dandeessu. Maashinni kun sa'aatii gidduutti hanga kiloogiraama 250 daakuu danda'a.